Maali jafaa facaate? Kottu sadanke. Maalif? Maal gochaa jirti? Si dhukkubee? Asitti akka biyyi nu sobachiisu barbaadeetti dubbataati. Maal jettee? Maaloo beekeetii miti dhiifu. Si beekeetii miti. Namatti tola konfidensiin kee. Utuu hiriyoonni kee as jiraachuu baatanii sittis beekamuu baatanii yeroo ta'eeti akkan daanqootti morma kee kana kuteen quufa kee kana biyyee nyaachisan ture. Amma waan qabdan as kenna. Har'a nagaa mana keetti galuun barbaanneeti. Ati kan waan maal taateef biyya seerri jiru keessatti kan waan qabnu siif laannuuf. Maaloo saamii tasgabba. Ijaas hin beekneefidha barri. Maalidhaan ani eenyudha ofiin jedhu. Dhuguma jecha harkaan Saamsoon jechuun bar nama mitiiti Waaqayyo rakkisedha. Duuriyyee abbaa barbaade akka agadaatti alanfateetuuf. Maal tonnee godhatee isa waliin wal turaa jetteeti. Inumaayyuu nama poolisoota rakkisee manni murtii isa nuffeenii biyya seerri jiru jetteetu asitti akka inni biyya nu nyaachisuu barbaaddaati. Ani badee. Maal waan gochaa jirusti fakkaata. Ani maaliin beeka? Isaatiin itti malee. Silas raftee kaatee wanti ati nuumne hin jiru. Amma immoo maal eegalte? Akkuma ati beektu anaan namni na hubatu hin jiru. Miirri koos ta'e ilaalchi koo miira nama hundumaarraan fagoodha. Kanaafuu tarii keenya manaa moo yoo na hubate jedheen. Namni jallaanis jaallachuu ni danda'a. Maal jechuudha kun immoo? Gammee hojii wal ilaallatamu?
Yeroo kanatti waa'ee jaalalaa yeroon barreessu kan biraa eenyuuf hin barreessuu danda'a jetteeti. Garuu mul'isiiwwan kana keessatti ofii keef nama jallaa akka taate amanaa jirta. Akkasitti hubatte akkamitti hubadhure ofii keef barreessite bira. Baay'een keessan giiftiin nama hamtuudha jettanii akkasii yaaddan beeka. Garoon akkas miti. Akkuma isin jettan kana utuu laphee jallinaan guutame kana qabaadheeyyuu eenyutu namni jallaan jaallachuu hin danda'u jedhe. Kun immoo falaasama ajaa'ibaati. Sammuu malee onneen hin yaadu. Kun yoo maal jechuudha? Yaada jalqabaatee wajjin wal fakkaata. Jaalalli yeroo nama qabu garaagarummaa yaadaa wajjin wal ilaalu. Argitee? Abaluun amala gaarii qaba. Kanaafuu isa jaallachuu hin danda'a. Ebeluun immoo amala gaarii hin qabu. Kanaafuu isa jaallachuu hin danda'u. Jettee murteessuu hin dandeessu. Kanaafuu sammuun tilmaama akkasiitiin yaada jechuudha. Jaalalli immoo yaada malee miira yookiin tilmaama miti. Kanaafuu yeroo hundumaa sammuu yaadaaf onneen immoo miiraaf bitama. Ani kanan jedhu erga yoomiti akkanatti falaasamuu eegalte erga gammee jaallatteen booddeedha. Turi maaliidha rakkoon isaa firii? Si jaallachuun koo dogoggora? Na jaallachuun kee dogoggora ta'uu dhiisuu danda'a. Sin barbaadu siin jechuun koos immoo dogoggora hin qabu. Kun filannoodha. Jechuun filannoodha jechuun maal jechuudha? Ani siif filannoo kee ta'uu nan danda'a. Ati garuu anaaf filannoo miti. Nama maallaqa hin qabne nama kumaara taphatu waan ta'eef jechuun kan namni namanne sobduu fakkeessituu. Milkii. Waan ta'uu hin dandeenyeef waan meeqa haasoftee garaana nyaachuuf hin yaaliin. Miirri koo naaf hin eeyyamne. Maaliif nan hubattu? Aarsaan jaalalaaf kaffalamu hanga eessa ga'utti. Kun yoo giifti. Kun ifaadha. Ammas yoo ta'e gammee argachuudhaaf aarsaa kamiyyuu akkan kaffalu waadaan ofiif galeedha. Ani kanan jedhu. Yoo inni barbaadu ta'u murjii namni hundumtu jaalala kan eegalu namoota barbaadan waliin sitti fakkaata. Yeroo tokko jaalalli nama sin barbaanne wajjin walitti si fida. Kanaafuu ati abdiidhaan isa eegda jechuudha. Eeyyeen. Tole hanga yoomitti. Amman bu'aa aarsaan kaffalaa jiru kana ijaan argutti. Warreen murtee fariifatan jaallatanii hin beekan. Kun salphaatti waan namaaf galu miti. Ibsa kee barbaada. Qoosaa jirta? Lakki si gaafachaan jira. Moo luqqisiin beeknee maxxansite? Akkuma ati beektu giiftiin akkasidha jedhee kana irratti murteessa namoota baay'eedha. Kan murtee fariifate jechuudha. Isaan jaallachuu kan hin dandeenyedha malee ani jaallachuu nan danda'a jechuudha. Mammaaksa haatee hattuun intala namantuu jedhu dhageessee hin beektu? Dhagee beeka. Maal jechuudha ammoo? Kan murtoo fariifatu jaallatee hin beeku. Giiftiin onnee jaallatu hin qabdu jedhee kan amaneef luqqisiin barreessedha. Namoota waliif iccitii eegan taananaan jechuun kee soba turee firii? Kanaaf isa maaltu walitti fide? Walitti dhufa malee? Nama iccitii waliif eegu taana jenne malee jaalalleewwan waliif taana waliin hin jenne. Hiriyyummaan tokkos gara jaalalaatti ni jijjiirama. Ta'us hiriyyummaan hundiyyuu gara jaalalaatti hin jijjiiramu. Kan koof kan keessa isa gara jaalalaatti jijjiiramu yoo ta'e hoo? Milkii hiriyyummaan tokko hiriyyaa haqaa qofa waliif taate akkatti fuftuuf kan uumamedha. Na amani hiriyyummaan akkasii jaalallee waliif ta'uu caala hiika guddaa qabu. Firii. Hello. Maal? Maalidha? Maal?
Maal? Maal taateeti garuu? Anis hin beeku. Namni si gaafate hin jiru. Namni si deebisee hin jiru. Si gaafannaan natti fakkaata deebii kan naaf laata. Ani milkii waan gaafate fakkaate tan isaaf deebise. Maal taatan isin namoota gurguddoodhaan akka nama bareetetti yaadaa malee yeroon kun yerootti akkas wal falmuu qabdanidha. Isin keessaa maal akka isheen taate namni dhaga'e hin jiru? Anumaan dhageenya. Maal taateeti garuu? Yeroo jalqabu mootii mataan keeyyuu eenyudha? Hiriyaa ijoollummaa beekaati. Obboleessuma isaatiin jechuu dandeessu. Eebbaan jedhama. Dooktar Eebbaan jedhama. Dhugaatii nama ajaa'ibaati. Galatoome. Maalan siin jedhare haa ta'u jechuudha kanaaf. Tolee galatoome amma na argattee tanatti fakkaata. Wal arganneerra nutti taphattee hin barra. Isiniif galuu dide malee akka isiniif galuuf yaaliin ture. Akkamitti? Nan hubanne malee mallattoo isiniif kenneen ture. Isin garuu na hubachuu hin dandeenye. Yoo mallattoo akkamii nuuf kennite immoo? Eenyu ture hiriyaa kee wajjin utuu jirtanii namni supparjiineesii ta'e tokko isiniif dhufeera isiniin hin jenne? Kun mallattoodhaare waan haala sanaan ofii kee ibsaa jirtu nutti fakkaate. Lakki an kana qofaan jenne ani mana barnootaa soomataa kiyya irratti ijaartaniyyuu qubeen tokko iyyuu naaf hin galu isiniin jedheen turreen kanaaf immoo isin tilmaamtanii bukkee ga'uu qabdu turtan. Kanas ta'u sana mallattoo nuuf kennite hin qabdu. Qoostee immoo duute. Nan qoosi xiqqoos inteeshiniinsuu barbaadeen malee akka kanattis tilmaamuun isin rakkisa. Maarree ani kan hin jedhu garuu maaliif nutti himuu diddu jechuun koo akka lakkuu taatan. Lakkuu ta'uu keenya isinitti himnaan illee maal isaatu piraankii dharee? Wanti kun hundi piraanki ture moo? Eeyyeen namoota nun beekne waliin yeroo walitti dabalamnu burjaajessuun nu gammachiisa. Hamma isaan lakkuu ta'uu keenya baranitti burjaajessuun nu gammachiisa. Sana booda yeroo isaan burjaajaan isinumatti bashannantu. Eeyyee naman bashannansiisu? Ani kanan jedhu. Hanga ammatti nama meeqa burjaajessitanitti bashannantaniitu. Fakkeenyaaf gidduu kana siif firii irratti wanta goone galgala yaadannee ittiin bohaarra. Garuu ana wanti naaf hin galleetu jira. Wanta keessa kootti bitaanatti ta'aa jiru jechuudha. Maalinni? Siif obboleessa kee keessa eenyudha kan na reebu? Ana miti. Ani bakka lolli jiru ga'ee hin beeku. Maalumaaf ani baay'een ofitti gadde. Maaliif? Qubeelaan kee kun tolcha qaba jedhee waan hin yaadeef. Isa waa'ee isaan kaasin. Nama dhaha lakkooftuu natti fakkaattee bara. Amma na agartu hunduma qubeelaa kun irratti ilaalta. Bagaan fakkaata. Maalaan jetteeyyuu yeroo qubeelaa godhattuuf hin godhanne hin jijjiiramta. Nama biraa taata. Moo maalaan jette? Salphaamu waan hin jedhuuf hin dhiisu na wallaalchifte. Ati qubeelaa kana takkaayyuu ofirraa baasee hin beeku nan jedha. Yeroo obboleessa kee argu immoo takkaayyuu qubeelaa kana godhadhee hin beeku nan jedha. Kun natti tolcha fakkaachuunsaa maaliif amma kana si ajaa'ibere? Garuu baay'ee na kofalsiiste. Taatoo gaarii taateef taphatte kan naan jette sanatti bohaareera. Ani maal godhu? Amma yeroo tiyaatira hojjetan dabilkaasii wanti jedhamu jiru. Atis akkas natti taate bara. Mee yeroo na ilaaltu maal kootu taatoo fakkaata? Hanguma si ilaalu akkaataan dhaabbi kee, haalli jijjiirama kee, akkaataan jijjiirama mala kee, akkaataan jijjiirama waan hunda kee nama miira taatoo keessa jiru fakkaata. Kanuma namni urjii lakkaa'u beeku icciteewwan dhoksaa ta'an sirriitti beeka. Garuu osoo qubeelaa koo argee gaarii ture. Kun immoo maal jechuudha? Eenyutu urjii lakkaa'a? Siika ati jiiminiidha paayisas maal naan jechaan turre waan an dagadheesitti fakkaate? Akkasii siin jedheera daa. Maal kana qofa sadii turanii bar. Maqaan isaa maal ture nan dagadhe. Libraa. Eeyyeen libraa. Waan si dhibu wantichi sirrii namni akkamitti waan beeku dogoggora. Waan si ajaa'ibu zoodiyaak saayinii irratti baay'een dogoggoruun ture. Natti himtee turte
sadan isaaniiyyuu eega sirriitti xiinxaltee ilaalteen booddee afaan guuttee hin dogoggoru naan jettee turte. Egaa dogoggoree dhaga. Amma maaltu siif haa qalamure? Lakki homaa. Garuu haadhamuun maalidha? Ani hin beeku. Ati yoom dhalatte? Ammee jaasiin jedhu bitootessa 22. Isa kanallee tilmaamutu narra ture. Ati Eerisiidha. Goota kutataa, ija jabeessa, jabaa, walumaa galatti maalummaa gootaa tokko warra qabanidha. Isaan kun immoo bitootessa 12 hanga eebila 11tti dhalatu. Yeroo hundumaa isaan akka biddaati. Mallattoon isaanii immoo korbeessa hoolaadha. Ahaa. Goota jedhanii leellisaa korbeessa hoolaatti fakkeessuun immoo maal jechuudha? Hoolaa akkasumaanii miti. Korbeessa gaafti isaa micciiramaa ta'edha. Gamaareessa korbeessaa kan surraan isaa qalbii namaa booji'u. Walumaa galatti akka isaa fi leencaa fuddaarraan lixxee yeroo ati bakka nukkaanfame sanaa na baastu dhahaan kee Eerisii akka ta'e tilmaamuun narra ture. Kan obboleessa kootii horii? Jeessa kam keessa dhalate? Ahaa. Edaa ishin lakkuudha. Inni garuu waan lola jedhamu hin jaallatu. Halaalatti dhiyeessa. Garuu ati yeroo lammaffaaf dogoggorteetta. Lakki tasuma hin dogoggorre. Yeroo tokko tokko akkaataa guddina namaatiin dhahaan namaa garaagara ta'uu danda'a. Sababa kanaanis akkaataan guddina kee haalli hawaasa naannoo keessa haalli mana barnootaatitti barattis ni murteessa. Walumaa galatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Shamarreen baadiyyaa keessatti dhalattee guddattee fi biyyoota qarooman keessatti guddattee jechuun kan akka Jaappaanii fi Ameerikaa keessatti dhalattee tokko jechuu gooti. Guyyaa tokko irra otoo dhalatanis wanta wal isaan fakkeessus wanta adda isaan baasus qabaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf. Isi ga'ee daree seenaa jirra bara. Atasitti barnoota biraa eegalte. Oolmaa koo irraa barnootaan dabarsuun qaba. Otuun akkasitti dhiphachaa jiru callistee ni ilaalta miti. Maal taayoo xiqqaatirri maal taate yoo naan jette. Xiyyeeffadhe sin ilaalle bar. Maal taate urji? Si gaafachaan jira bar. Maal taate? Waan hireen taate hin dhageenye? Hin dhageenye. Maal taate? Akka obboleessi ishee gatee deeme hin dhageenye? Yoom? Lakkana waan tokko iyyuu hin dhageenye. Nuti hin barre malee edaa beekan dhukkuba kaansarii dhiigaa dhukkubsachaa ture. Hunduma keenya dhoksee ture. Dhukkubicharraa edaa fayyeerra jedhee yaadee ture. Garuu immoo yeroo dhiyoodhaan asitti akka haaraatitti deebi'ee dhukkubaanii ture. Kana hundumaa hireen hin beektu turte. Anattiyyuu kan natti hime hiriyaasaa Dr. Eebbaa jedhamudha. Isaan dhiphisuurra jedhee hunda keenya dhokse. Tole kan biraarree hafu hireetti illee ni ture. Nama gaddisiisa. Baay'ee malee beekta yeroo dhiyoodhaan asitti amalli isaa jijjiiramee ture. Isa dhageera. Sababni isaa maal ture? Akka du'uu bareetu anaa fi hireen akka miidhamne jedhee beekaaf amala isaa jijjiirrate. Edaa beekan nuti nama hamaadha jennee akka nuti yaannuuf wanta kana hunduma isaa godhe. Onnee keenya keessaa jaalala nuti isaaf qabnu akka baafannuuf jecha mala kana fayyadame. Mala ajaa'ibaati. Yeroon kana ta'uu isaa baruu baay'ee tokko nufitti gadde. Maal godha? Erga darbeen booddee naaf galus taa'ee gadduun koo. Naaf hin galle sitti garuu homaa sokkoyyuu sitti hin dhaga'amu? Tole taateewwan amma kanaa yeroon sitti himu xiqquma illee garaa si nyaatu? Giiftii siif garuu garaa akkamii siif kenne? Maal akkan godhu barbaadde? Akkan kuulina xalaachuu ol galagalfadhee ani badee kaa hiree koo ani badee kaa beekaa jedhu barbaadde moo? Maaloo adaraa keenyas naaf hin galle
Simitii dhugaan kunaaf ba'uu qaba maal jechaa kan ture. Inni dura dhaqa. Otoo haala guddina giiftiin bariin duradha. Amma garuu rakkoon kan ishee osoo hin taane akkaataa abbaan ishee guddisee. Kana obboleessa keetu sitti mimti? Inni homaayyuu siif hin godhu. Nama tokko akka seexanni dogoggorsitee osoo bartee itti murteessita. Itti murteessitu. Sababni isaa jaallatee waan inni godhe miti waan ta'eef mana amantaa geessitee kadhachiistaaf. Kan giiftiis akkasumadha. Wanta otoo hin jaallatin otoo hin beekin gooteef akkamitti itti gaafatamti. Akka namicha seexanni irra jiru sanaatti gargaaruu qaba. Hiree, dhuguma garaa keerraati garuu. Dhugaa ta'uu isaatiif obboleessi koo yoo beektan nagaa. Kan mana barumsaa fi kan barattootaa dhiisi. Yakkamtuu ta'een itti fufa. Koreen mana barumsaa akka dhifamanaaf godhan qofaaf gaafadha. Akkas gochuu hin dandeessa? Eeyyeen kana gochuu hin dadhabu. Urjii, akka haasofne malu giiftiitti ni himin. Yoo itti himte, amma immoo akkamittaan caalama jettee rakkina biraa uumti. Hiree, ati akkam nama gaariidha. Galatoom. Hiree wajjin garaagarummaa ogummaa fi bilchina yaadaa qabdu. Kun immoo maal jechuudha? Dhiisii homaa miti. Asuma. Hiree waliin garaagarummaa bilchina yaadaa fi maaloo qabdu. Maal? Oduu duwwaan. Maaltu ta'e? Obboleessi koo maal ta'e? Eessa jira? Haala gaariirra waan hin jirreef ammatti tasgabbaa'uu qabda. Waa'ee koo sin gaafanne, waa'ee obboleessa kootiin si gaafadhe. Ammatti deebitee of baruun kee waaqa kanaa gaditti gargaarsa kootiini. Qorichaa fi yaala lilmoo garaagaraa sii godheetani. Kanaaf atamma ofii keetii yaalamuu qabda. Waan asi gaafadhe naaf deebisi. Obboleessi koo eessa jira? Dhiifama hiree. Haala akkasii otoo jirtu kana sitti himuu hin danda'u. Haalli ogummaa kootiis kana naaf hin eeyyamu. Kana waliin maaltu walitti fide? Otoo ati haala akkasii irra jirtu kana sitti himuun bira biraatiif saaxila bara. Waa'ee obboleessa kootii baruuf mirgan qaba. Dhiifama ammas. Waadaan gaafa eebba kootii ogummaa kootiif galeef jecha deebi'ee sitti himuu hin danda'u kana. Yeroo kudhan dhiifama naan hin jedhin. Amma waan asi gaafadhe natti himi. Dachee kanarraa daa'imummaa kootii kaasee hanga irratti kan na guddise kan hanqabu obboleessa kooti. Kun siif gala? Ana qofa miti. Atis jecha isaa kabajuu qabda. Jechoota isaa tokko tokkoon si yaadachiisu. Sin jaaladha. Adaraa barnoota kee. Kun jecha obboleessa keetii qofa osoo hin taane dhaamsa nama ati lammata deebitee ijaan hin agarreeti. Andu'uun koo waan hafu miti. Garuu lubbuun koo jabina kee keessatti boqotti. Afuurri koo milkaa'ina kee keessatti haara galfatti. Sin jaaladha bareedduu koo. Waan hundumaa sitti hima. Garuu amma miti. Isaanin dhiisiitii hireen sin gaddisiiftu anaan baay'ee garaa koo na nyaatte. Bakki ishee yeroo duwwaa ta'uusaa arguu dhugaadha baay'ee natti dhaga'ama. Wantoonni hamoon garuu maaliif nama gaariitti baay'atu? Mucaan kun nama hamaattis nama gaariittis waan gaarii agarsiisuudhaan kan hafe maal goote? Kan rakkinni akkasitti dabareen irratti wal furuuf. Nuti garuu namootuma waa hin baafne akkamiiti? Akkamittiin?
Eenyuyyuu yeroo gadda keessatti kufu keessatti namni akka ishee bira dhaabbatee jajjabeessu hin jiru. Amma garuu dabaree ishee gadda keessatti kuftee nu keessaa namni dhaqee bira dhaabbatee jajjabeessa hin jiru. Gadda keessatti ishee ganne. Gati dhabdummaan kana caale jira. Haadhi baga gammadde ka har'a guyyaa gammachuu keeti miti. Maal waan ta'eef? Hireen akkana ta'uu isheetiif yoo nagaraan kirree geera gadaa jiramti. Maaltu na galche? Yeroo hundumaa waan waa'ee ishee yaadaa oolisitti fakkaata miti? Ani kanan jedhu maal qaba yoo guyyaa tokkoof illee gara laafummaan sirraa mul'ate? Maaliif? Anatu obboleessa hiree kaansarii qabsiisan. Ati moo ati bar kaansarii qofamti. Yeroo tokkotti dhukkuba maagiriinii dhukkuba sombaa fi kaansarii nama qabsiista. Ati vaayirasii dhaabbitti nama ajjeesu. Jirra of eegi kana caalaa daangaa kee darbe. Maal abbaa kee fidde? Cafafaan maal fidde? Ani kanan jedhu. Ati kanaan jirtu. Hireen eenyu? Jechuun namni hundumtuu hiree jedhee waan ishee mudate irraan kaasee haasa'a. Hiree jechuun namoota hojjechoonni toora naqamanii isheen ibsinedha. Yeroo kanatti dhalachuun kan ishee fi mallee waa'ee gara fuulduraa dhiphattuu fi mucaa yaaddudha. Namni amala qabu beekumsa hin qabu. Lamaan isaa yoo qabaate immoo ogummaa ittiin jiraatu hin qabu. Sadan isaa yoo qabaate immoo fokkisaa bira teessee bishaan dhuguun illee sitti hin tolle ta'a. Walumaa galatti waan tokko isa dhowwataa jechuudha. Garuu immoo hireedhaan waan hundaan ishee badhaaseera. Waan hundumaa kenneef. Bifa amala waliin, beekumsa immoo ogummaa waliin kanatu hafeetu hin jedhin waan hundaan akka gugee ayyaantitti ishee badhaase. Garuu maal godha? Obboleessa akka haadhaaf abbaa ta'e ishee guddise kun kaansariidhaan jalaa qabame. Kanarraa ka'uudhaan asin deemaa achiin deema osoo hin jedhin ishee gatee deeme. Isheen immoo baay'ee isa jaalatti turte. Yeroo gammadde dursitee isatti himatti. Eelaa ishees isatti obsiisti turte. Gaachana isheeti, da'oo isheeti. Har'a garuu kun akkuma argitu. Du'aa isaallee argite akkanaan awwaalan ishee gatee deeme. Yeroo jalqabaaf jaallattee jaalala isheettis hin milkoofne. Namoota addunyaa dukkanaa keessa jiraataniin jaalallee ishees mulqamte. Jechuun eenyutu kana godhe? Meenadhis hiriyoota ishee marsanii jiraniin warra shirri dhiiga isaanii keessatti madhee ijaarrateen jaalala ishee ganamte. Maal? Eenyu isaan shira kana kan xaxan? Dhaqxee ittiin loluuf immoo? Ani nama lafaa kee nama lolu miti. Hamma obsi koo dhumutti nan callisa. Maarree maaliif cimsitee akkasitti na gaafatte? Akkasumatti na ajaa'ibeeti. Inumaayyuu mucayyoo kana fakkaattu irratti eenyu isaan shira kana xaxan jedheeni malee. Dhiisis hin fayyadu. Amma manumaayyuu obboleessa ishee akka jasheetti ilaaltu sana dhabdeetti. Nama gaddisiisa. Nama gaddisiisaa qofamu. Lubbuun jiraachuun isheeyyuu hireen sababii shamarree jabduu taateefidha. Dhugaa dubbachuuf osoo bakka ishee bu'eetii jireenya hiikaan harkatti dhabu ture. Egaa hireen shamarree akkanaatiin siin jedha. Nama gaddisiifti. Baay'ee malee. Yeroo tokko wantoonni hamoon namoota jallina yaadaan qofaaf osoo ta'e jettee yaaddee beektaa? Addunyaan akkas miti. Sababni isaas namni qajeelaan umuriin dheeratu kan jedhamuuf kanumaaf mitiire. Ta'uyyuu gidiraan hanga hireedhaaf hin mallu ture. Gaarummaan isheen namootaaf qabdu fakkeenyummaa gaariidhaaf osoo ishee akeekuu qabu. Faallaasaa garuu boolla gurraan dhaga'uudhaaf namatti hin tolletti lixuu jalaa ta'e. Harka ishee namoota deeggarsa barbaadaniif nuffii tokko malee osoo diriirsaa jirtu. Deebiin isheedhaaf deebi'ee garuu faallaasaa jalaa ta'e. Qoraattii beektaa? Qoraattii? Eeyyeen qoraattii. Eeyyeen nan beeka. Qoraattiin faayidaa hin qabu miti yookaan immoo miidhaan isaas badaa miti. Qoraattiin uumama isaarraa kaasee nama waraanuu, miidhuu, nama dhiigsuudha. Garuu qoraattiin waan lamaaf wardiyyaadha. Maaliif? Abaaboo akka adaa irraati. Adaan uumamumaan waaqayyo bareedina hamma sana ga'u kan isa baachiseef akka abbaan argee akka fedhetti kutuu hin dandeenyeef. Qoraattis akka dallaatti naannessee kan inni itti tolche. Kanaaf yeroo tokko namoota akka hireetti gidiraan akka qoraattiitti itti baay'ata. Akka ililliitti miidhaginaan dhaangeemuun yookiin immoo akka qoraattiitti humna qabaatanii ofirraatti sugatii hin dandeenyeef qorumsa keessatti isaan jabeessa. Gidiraan immoo hamilee ittiin injifatan isaaniif kenna. Maal siif hin liqimsamne moo?
Lakki akkas miti. Hireen natti fakkaatte bara. Isheenis akkuma kee kana fakkeenya fudhattee nama hubachiisuu jaallatti turte. Kana jechuun wanti sun wal fakkeessu jira jechuudha. Kun immoo amala namoota qaxalee ta'aniiti jechuudha miti. Eeyyeen ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Eenyu isaan? Isaan sunmoo? Sammuun kee nagaa miti? Maal qaba yoo na hubatte? Jajaan eeginaan jettee tolee siin jedhe ammoo maal godhinaan jetta? Ani bara akkatti na irraanfattuuf malee guyyaa eddee dhuftee na jeeqxasiin seen. Jaalala bar kan sirraa na qabe. Humna jaalalaatu sitti na cancaalee bar. Akkamitti na dagatti jettee adda? Ani immoo siin jaallanne ka. Tasumaas hin barbaadu. Maaliif nan dhageessu ati? Kabaja dubartummaa koo dhiisee sababiin si jaalladheefi. Afaan koo keessaa baasee siin jaalladha waan siin jedheefi. Akka siin jaalladhe jedhee gaaffii jaalalaa si dhiyeessuu barbaadde? Guyyaa tokkollee yaada kee malee olee buleen beeku. Maaliif nan hubattu jaalalli koo sitti mul'atu? Oo, si gaa egaa. Ati achi oduu jalqabdee jennaan akka bubbeedhaa bubbiste. Ani siin jaalladhu. Tasumaas nan madaaltu. Tole akkana jaallattu maal gochuun qaba? Wanta ittiin ana akka lafatti gas hin daballe. Lamaan isaanii barattoota naachuraaliiti. Inni immoo Saamsoon jedhama. Duriyyee baay'ee hamaa ta'edha. Kan lolli dhiiga isaa keessatti manneen ijaarrate. Waan si ajaa'ibu lafumaa ka'ee maaliif na ilaalta jedhee si loluu barbaada. Kanaaf callisanii ilaalu? Koreen naamusaa mana barnootaa waattiin hin jedhanii? Koreen naamusa mana barumsaa dadhabee nuffeetti dhiise. Nama isa himate immoo eegee reeba. Isheenoo? Isheen immoo isa baay'ee jaalatti. Waan si ajaa'ibu jaalala isaatiin simbirroo koochoo cabee taatee hafte. Garaa nama nyaatti. Dabalata immoo itti dhiyaatte jaalala ishee ibsuu dhiisiti. Inni baay'ee ishee tuffachuurraan kan ka'e akka waan muka bofattiin reebanitti ishee tuffatee ishee ilaala. Nama ajaa'iba. Baay'ee malee. Yeroo tokko tokko shamarran bakka itti kufan hin beekamu. Yaadime shamarreen kana fakkaattu yeroo jaalala waan badee kanaatiin cancalamtu. Waa'ee waan badummaa isaallee dhiisi. Akkam? Maal harka obboleessa koo dagatte moo? Akkamittiin dagadha? Kanaan nama humnaan bulu nama reebutoo jettu saafelli dhiiraa dhufeeraafi. Akkuma sadarkaa barnoota giiftii fi reetiif dhufte jechuudha. Obboleessa koo waliin wal barsiisuuf yaadeera. Obboleessi keenya beekamiti moo? Eeyyee, hiriyaa koo gaarii akka taatetti si beeka. Kanaafuu amma maal jettee nu barsiisuuf yaaddeere? Karaa waan ta'ee galleetiin. Garuu waan nu simatu sitti fakkaata? Obboleessa koo nan beeka. Nama barateedha. Akkamitti jaallattee naan jechuu danda'a malee maaliif jaallattee naan hin jedhu? Maaliif jaallatte yoo siin jedhee deebii akkamii deebisuufii dandeessa? Jecha warra Noorwee tokko kanan baay'ee jaalladhee jira. Jaalallii fi qilleensi tokkodha. Dhaga'uu malee arguu hin danda'a.
Maal gochuuf dhufte? Yeroon ala akkasii keessatti si argu akkasumaan callisee si dhiisuu hin dandeenye. Ati eenyu waan taatiif waa'een kun maal si ilaallata? Taatiin nu lamaan gidduutti uumame ulfaata akka ta'e nan beeka garuu yeroo Naan hin jettu kaa. Ulfaata akka ta'e beektaa? Kanaaf hiree akeetti na shakkitee na dhiisuutu ulfaataadha. Moo oduu namaa funante gaddaa laphee koo cabsuutu ulfaataadha. Mee natti misa kamtu ulfaataadha? Isa yeroo biraa soofna. Garuu amma kanan dhufe akkasumaan si jajjabeessuufidha. Yeroo biraa wanti haasofnu hin jiru. Haalli ani keessa jirus waan si ilaallatu hin qabu. Hiree maaloo tasgabbaa'e. Yoon tasgabbaa'uu baadhee hoo? Kanan bakka kana dhufe akkasumaan garaa qulqulluu si taasisuu fi si jajjabeessuufidha. Maaliif waan hin jedhin hin nageessu? Gargaarsi nama kamiyyuu nan barbaachisu. Sirumaa ati immoo eenyu waan taateef na gargaaruudhaaf mana kana dhufta. Dubbadhu ka. Har'a adda baanii irra ta'uu danda'a. Garuu immoo kaleessa jaalalaan yeroo gaarii waliin dabarsineera. Isa kaleessaa yaadee dhufuun koo maal isaatu balleessaa qaba. Yeroo jaalalaa sakam. Sakka daa'ima bishaaniin taphattutti dabarsite sanadha. Ammam yoo ija jabaatteedha kanatti. Yoo dandeessee waan tokko naaf godhe. Maal akkan siif godhu barbaadda? Naaf deemi. Naaf deemi. Haala akkasii keessatti tun si arguu gonkumaas dhiisee deemuu hin danda'u. Naaf deemi siin jetta miti deemiif. Ati immoo eenyudha? Eenyummaan koo mee haa turuuti. Mana namaa dhuftee dubbii kaasuu yakka akka ta'e hin beektu. Sanuu eeyyama hiree malee. Naaf deemi. Dhageessa miti. Otoon poolisii waamee rakkoo biraa keessa sin galchiin deemu. Hiree al tokko haasa'uu qabna. Akkam oolte? Har'as natti nimtu? Maali? Waa'ee obboleessa kootii ka. Yoo manni kanaaf illee bakka inni jiru natti himu. Ani sitti himu hin jenne bareeree. Yeroon itti sitti himutu amma miti malee. Na amani yeroon isaa gahe waan hundumaa sitti hima. Yerichi yoo barfate yoo? Jechuun? Yerichi yoo barfate jechuun maal jechuudha? Waan hin godhutti akka hin gaddine naman ta'a. Maal goota? Isa barbaachisaa isa wajjin baruuf immoo magaalaan kun akkuma beektu guddaadha. Yoo inni magaalaa kana keessa hin jiru ta'e magaalaa biyyattiin qabdu hundumaa keessa deemtee barbaaddaa? Tole. Kanaafuu hin gadditutti amantaa jechuudha. Hiree sittan himaa garuu yeroo xiqqoo naa kenni. akkas taata. Anuun beekuu urjii gidiraawwan hedduu dabarseera garuu kan akka kanatti natti ulfaatee hin jiru. Waaqaaf lafatu natti dukkanaa'e. Salphaadha siin jechuu koo miti naaf gala.
Garummaa takkas ta'uun kee beekaa hin deebisu. Anis atis immoo kana beekna. Isa nan beeka. Garuu akkamitti akka nuuf jajjabeessu wallaalee malee. Tole immoo amma yoomitti barnoota irraa fagaatta? Urjii dhiifama garuu akkasiin jechuun naaf hin malu ta'a. Garuu barnootuma waan jedhamu baay'ee na jibbisiiseera. Kun immoo balleessaa kan biraati. Wanti obboleessi kee kana godheef tokko akka ati barnoota kee irratti hin gufanneefidha. Kana immoo xalayyaadhaan sitti meera. Barnoota kee dhiisuun miidhama lammataa obboleessa kee miidhuun ta'u aarsaa inni kaffalee ati maaliif qileetti gatta? Isallee hagam na jibbisiisus nan dhufa. Imaanaa naman deebi'ee hin argineeti jedhee barnoota kun dhiisu. Ilaana dhaggeeffadhu bareedduu koo. Kuni nama boru deebitee hin argineef imaanaa guddaadha. Tole bor kilaasii ni dhufta miti amma? Lakki Urjii. Bor jimaata miti? Sanbata duraa fi sanbata guddaa boqodheen wiixataa dhufa. Tole haa ta'u. Akkas taanaan immoo sanbata yookiin dilbata dhufiinsi ilaala. Dhiisi rakkoon qabu. Ammaaf tasgabbeessi tole. Tole jedha. Dhufiinsi ilaala. Surprise! Obboleessa koo. Akkam bareeda maal. Kun obboleettii koo qaaliidhaaf maal qabdi jetteeti? Galatoomii obboleessa koo. Deemiti fadhu kattu ni ilaallati. Tole. Oh. Obboleettii makoodha moo kan biraadhaati? Durumayyuu giftii miidhaginaa turte, amma immoo kan caalu. Galatoomii obboleessa koo. Wow. Ajaa'iba dhugaa. Obboleessa koo. Qarshii ati naaf kennitu irraa kanan qusachaa ture sila yeroo ilaalu bakka isaan jiru argitee taati. Wandaboo kana amma maaliin asiif bite? Godheera dhugaa waaqaa. Dhugaa waaqaa? Dhugaa kooti. Qarshii ani qusadhee naaf bittee sarpiraayiz maal jettaa? Kuba mo? Yeroo amma kana gaafa raftu maal godhu? Har'a si qabadhee naa dhiire dhugaa kootisi. Eessatti harkaa baatan harkaan baatu?